لايف اللي راتورة دام سما قالوا تكان سني دبرسي ديمو فدا دام سني دبرسو فدو مالي واي أمانتنا تكشومي أسودرا واي جري خينيا بودخنا حالي إسان ميديا خنرتي جلبولتي خفاتي أبي بودا ماريو سمجاني غيانيس ديمي مسكرم خان دالي جرا أما مسكرم برد دورا جرا ورا إيتيو 360 تكو أرجيتن أرخوف لي لفيت مالف جنان يا أورموما منغست يا أونغ منغست إسان بيتاني أبي في ونيس أونغي في ماري هند إجمتكا لالا جراني yeroo cafaqanis ijuma takka wali qabani cafaqani oromoo tana takkuma beekani beeytani amma garuu rakkoo ka jirtu nu bira jechuudha amma xiqqishoo maaliifin dubbii tana isinii kaase beeytani barri ololaadhaan feesbuukiin kanaan godhani suni dabree jira amma 2014 qabsoo qeerrootiif dhimma itti baanee jirra teknoolojii kana galmaan nu gahee jira wayyaanee itti baariisine maqalee galchine amma immoo zamanni sun dabree amma zamanni amma dhufaa jiru intarneetni dulloomaa jira akkuma teepiin siidiin kaaseenni dulloometti teknoolojiin sun amma dabree blaakbaastariin akkuma dulloometti amma intarneetnummaan daatkaamiin amma keessa jirru kun dulloomaa jira amma maaltu dhufaa jira artificial intelligence dhufaa jira jechuudha artificial intelligence internet khan rawani adda isa godu wa hundi waan nuti beenu dur caala addate argame dhufa jira jechu so zamanni nu shift goda jira zamanni nu dura caha jira namoonni tokko osoo namni laale argu osoo namni tokko akkana ijaawwan takka laale achi argu namoota sobuudhaaf warreen olola fayyadamnu galgala ganama ifitti saalfanne if duba dhaabbanne maali dhugumaan wanni deemaa jiru kuni biyyatana oromoon diigaa jirti moo biyyatana if duratti ofaa jirti jenne of gaafachuu qabna keessattuu nuti akka oromootti amma warri Itiyoo 360 maqaa balleessi isaan nurratti hin gaggeessin maqaa oromummaa joo wanni isaan nurratti hin oofin hin jiru har'a kuno osoo kaameeraa hatanii osoo wal fixanii YouTube irra wal fixanii maaliif jennaan galiin guddaan bakki isaan irraa argatan oromoo qofa arrabsuudhaan oromoo qofa xiqqeessuudhaan oromoo qofa irratti olola banuudhaan warri Itiyoo 360 YouTube irraa maallaqa argataa jechuudha. Kuni namoota biraatiif illee namoota heegereef illee ammaan tana booda kana keessattuu warreen akka Dr. Ittaanaa Habteetii fi Dr. Gammachuu maqaan isaa Xiyyaa kana Abiyyiin helikopter jala bulaa Abiyyi jala bultii isaatii aangoon isaa dhumtee jirta jee maskaram kana hin dabru maal godhuu qabna maarree jettanii abjuu tana keessaa bahuu qabna oromoon jira keenya oromoon abjuu tana keessaa dhibbatti bahuu qabna maaliif jennaan amma yeroo ammaan tana maaltu nu barbaachisa oromoon biyya bulchuu danda'uu jaan bulchine agarsiifne oromoon waliin galuu jaan sanirratti dhugaadha maaliif jennaan garan hada saara buqqeeti jaan garan hada tokko hattuu deeysi tokko doktora deeysi tokko profeesara deeysi tokko gantuu deeysi silkii namaa gubbaa bilbilu jira waan ala jiruuf dhiifamu arra jaalannee jibbine oromoon biyya san harkaa qabu nuti ha biyya san bulchaa jiru nuti sinigale ha biyya san bulchaa jiru nutu harkaa qaba koridora goone agarsiifne bishaan abbayyaa hin dhumatu kajaan fixne agarsiifne eenyu maqaan isaa gaaza yeroo duraaf Itoophiyaan natural gaaza gisee jaan namni gaaza akkanatti makiina qicannoo kanatti fakkaata no natural gaaziin yeroo duraatiif Itoophiyaa keessaa bahee eebbisamee khaanillee irra hojjetamaa jira madaabaraa godhaa jira so biyya akka bulchuu dandeenyu agarsiisaa jirra biyyallee bulchaa jirra amma ka xiqqoo rakkoo nutti namoonni hedduun waan if dura arguu hin dandeenye if dura achi ilaaluu hin dandeenye namoonni hedduun argaan jiran namni Amerikaan waan waggaa 200 generation 200 as deemuu fi arra gaaza biyya arabaa bittee banni qabdi
Amerikaan gaazaa guddaa qabdi lafa jala. Kana generationa dhufuuf dhaloota dhufuuf keenyatteeti kanama biraa bitti gaazaa. Maaliif generationa dhufuuf yaaddi. Arra yoo daamiin kun jaarame, yoo madaabaraan kun jaarame, yoo qay bahari bishaan bahara diimaa fudhatame, wanni kun hundi waan jireenya ilma namaa fuuldura fooyyeessuu waan gaarii godhu jechuudha. Kanaafi ammaan tan nuti hedduu keenya waan maaltu nu mudate khaleessa akkam jennee khaleessa namicha abaaraa turre namicha arrabsaa turre akkam jennee arra as garagallee wajji dhaabbanna no wanna kana jiru. Namni Geetaachoo Raddaa caala Abiy Ahmad komate hin jiru. Namni Geetaachoo Raddaa caala Abiy Ahmad arrabse hin jiru. Geetaachoo Raddaa caala namni komate ni jira hin jiru. Arra inni nu kuno wali araarame nagaan faajee zanaa fataaje oli gaddeemaa jira wajjin. Nuti yoo maaliif nama keenya wali quudhu dadhabne? Maali eessumaa dhufte? Miqanyummaan akkana histiin akkana isaanu dhufte. Hin qabnu aadaa akkana duran. Hay. Okay. Namicha kana takka qabateef innaan qabateef jibriin isaa gaaza guutate aba obboleessa keenya akkasii bakka takka taanee waliin haayaannu haa waliin deemnu waan biraa godhuu dadhabnu callisu. Huno warri ammaan tana akkanatti rabshaa dhaabee bakka afaannoon seente araa kiiloo jala jira jee abtaamoo ayyaaloo akkasii gurra numa deesse. Akkana Oromoo galgala ganama uju arraan tan hun akkana wal facaasan. Ololaan biyyi diigamu hin jiru. Ololaan biyya diiguun hafee jira dhaabbatee jira. Kanaaf nuti faan akka Oromootti nurraa fokkisa. Nurraa fokkota. Kijiba ololaan akka duraanii san usneetuma akkanuma kijibaan no wal tuffachuu dhiisuu qabna. Tokkummaadhaan waliin dhaabbannee biyya teenya tan akkamii fuuldura oofnaa akkamii ceesifnaa yoo nuti hin dandeenye namoonni amma hiree akka keenyaa dhiifama. Namoonni hiree carraa akkanaa qabdan yoo waan biraa godhuu dadhabne callisuunuu isaaniif misoo maaliif jennaan warra biyya jaaruu jiru warra biyya godhu wanni hojii jirutu jiraachuu maal goonare maaliif lafaana kanaaf callisne kanaaf afaan qabanne biitii abbaa argatte Adaanech akka harree dalayti Takaloomaa akka harree dalaga Abiyyi akka harree dalaga aboon nufi adda jaan ummata kana fi annee daleessu malee maali wanni galgalaa ganama dhiiga fitti kaafnee mataa ifa uwwisnee ni jiisina ni akkama kuufisna ni kuufu jarri waan kuufuun qabu dhiisa waan kuufuu jala biragala wanni kuufuu hin jirtuuti. Namni projektii soddoma meegaa projektii gurguddaa lafa kaayit akkam gootee kuufiste no dhiisa namni nu saalfata namni nu qofla. Mee haa callifnee tokkummaadha amma namoonni hedduun maal himatan Oromoon du'aa jirti haadha Oromootiif sagalee ta'a mitirqishoo ta'a akkana ta'a jiran sagalee ni taana rakkoo miti bar sagalee ta'uun. Gizee gadi bar waan tolellee kun tole kanaa irratti yaani gizee sagalee tahan mootummaan bakka irratti san ka'ee waan san sirreeffataa jechuudha. Haalli nuti deemnu immoo haala lakkee kufee jira. Kursii jala qabaa jira. Ammaan tana bas maskaram kana booda hin jiru. Eessa geesse dubbiin maskaram sun eessa geesse maskaram dhume maskaram xiqimtii keessa jirra amma eessa geesse dubbiin san. Kanaaf ibsha waduu dhiifne qalbii teenya deebine akkamiin tokkummaadhaan kara misoomaa deebinaadha amma. Qabsoon jabduun harkaan qabdu amma. Qabsoon jabduun harkaan qabdu tokkummaadhaan kaanee harka wal qabannee kara misoomaa deemu. Especially Oromoorraa. Wanni eegamu amma Oromoo yoo calliste tokkummaadhaan yoo callisteehu biitti sun kara jijjiiramaa ni deemti. Kara misoomaa ni deemti. Ammas wanni nu barbaachisu amma yeroo ammaan tanaa misooma. Misoomaan tokkummaadhaan harka wal qabannee biyya guddisuu kara biyya guddisuu deemu. Sila aangoon harka keenya jirti. Sinigale so kanaafi walumatti sineegaa jirra boo'ichas numa garraa isin maaliif akkana jenna no lakki abbaa kiyya ati dura sammuu tee tana daleessisi maali qaala'insa jireenyaa kafite maali kana geenu dhorke qaala'insa jireenyaa wanni nu fide duraan dura nuti laandilaak ta'uudha wanni guddaan laandilaakii ta'u populationii keenya dabalu. Nuti sharafa alaa galgalaa ganama barbaadu misooma dhiifnee galgalaa ganama siyaasaa cafaqu no siyaasaa dhiifnee kara misoomattis bobba'uudha. Ya tokkummaadhaan harka wal qabannee kaanee misoomatti cahuudha bakka wanni nu barbaachisu. Takkitti matan yoo misoomsanne yoo biitti teenya galii argate biitti teenya yoo guddatte mootummaanis gibira ni argata. Misoomni barbaachisu karaanis ni tolfama amma namoota garii jira karaa adda fidee ammaan tana asii dhoqqeefaa fidanii huno laala asiin jara keenya rabbiin gaafa dachiisamii uumu guyyaa jahatti uume dachiisamii tana
jarri kun abiyyin erga biyya bulchuu eegale ganaa waggaa 3 qofa waggaan 3 erga inni lola Tigraay xumure booda bakka asirraa hisaabnaaf waggaa 3 2022 irraa jalqabe biyya bulchuu waggaa 3 kanatti immoo waan dila takka hojii dila takka dalage hojiidhaan nu garsiisee jira lakki halkanuma tokko hirribaa kaataniiti Dubai arguu feetan hirribaa kaataniiti Tokyo arguu feetan Beijing arguu feetan New York arguu feetan hin ta'ure Rabbinu arraas roobeeti boru biyya bakka biraa rooba achi rooba hin danda'u kuni kagodhon maali yoo namni tokkummaa ka'ee karaa misoomaa deeme harka wal qabadhaa misoomatti dalagadhaa jijjiira Ameerikaan sadarkaa irra geessuuf waggaa 300 fudhate hanga amma guddinumarra jirti Dubai 1991 irraa waggaa 30 fudhate hanga irraa geessu abiyyi kabulche gana waggaa 3 qofa wagguma 3 kanaahu hirriba dhabdan miqqanyaan hirribatti dhabdan aboo namni kun foon keenya nama keenya wayyaaniin waggaa 27 bulchite meenulleen haa xiqqoo carraa kan nuuf mee hin jettan lakki anuma achi qabataa anuma achi seenuu qabaa anumaatu angoo qabataa hin taature biitinis taqabnu takkitti angoon nuti irra wal fixnu prime minister takkitti isokkee ammaaf isumatti haa dhiifnu abjuu qaba waan gaarii yaada biyya tana amma by 2003 beelan baasaa qonnaan if dandeenya by 2004 yoo rabbiin je bahara mataa keenya balbala diimaa wannaa qabaannee jira sanbooda haram deemna warra Afrikaa keessa tokkoffaa biyyoota guddate wal ni godhe nu garsiise Sinigale godhe nu garsiise amma gaafa dheengadda dubbii sinirraan cufa dubbiin gabaabsaa dubbiin barana yoo dheerattanii fokkotti dheengadda gaafii inni gaafatame waa'ee nageenyaa gaafatamnaan dubbii ajaa'ibaa deebisee jechuudha maal je'eni waa'ee nageenyaa kanaan dhagahaa je'en gaafa Yohannisis gaafa Teedrosis gaafa Mangistuu hundi angoo isaa kursii isaatiifatu jeetuma zamacha loluma cahaje osuma lolochahuuti holqa soofumar dagatee soofumar irraanfatee arra soofumar holqi soofumar sun waan ajaa'ibaati waan Afrikaa keessa hin jirre waan Itoophiyaa keessa hin jirre waan addaati jechuudha kana maaliif dagatan jee namuu kursii isaatiisuuf waraana zamacha irra ture jee nuti immoo jee harka tokkoon zamachaa waraana gaggeessaa harka tokkoon immoo misoomarra goonaa jee bakka liidara kana achi maal feete hay bar maal jaani beeytanii sheekan beeynerra qeesiin beeynerra shayxaan obeeka wayyaa jaan shayxaana waan kana sii godha sanirra sii wayya harka dhibba harka dhibba irra wayya maaliif jennaan hin beeytugaa namni hedduun amma blueprintis harkaan qabu waan godhu deemus hin beeku useeduma niin bilisoom abiyyummaan achi haa ka'u siin jaa haya achi kaa'ee eenyu fitu hin qabu nama fitu haya maal goote hin beeku hay isaas aforqi akkanatti jaamee kunu amma 34 waan godhu wallaalee osoo kofoon jijjiiratin osoo soofaa beeta mangistii isaan jijjiiratin osoo manni isaa qalamni irraa deemee huno dhagaan simintoon keessaan mul'attu isaas aforqi kara deemu wallaalee ta'an jiru ati isaasin adda ta'u maaliin si beeyna abjuu qabdaa qabaachuu keetus hin beeynu namicha gizee waan baaleeroo gizee waa'ee baalee dubbatu akkanallee mirqaanee gammadee haasa'u aboo adabadhaa miqqanyummaa keessaa baha rabbii isin uume sodaadhaati isin faan namni muslima taatee dhalataa baalee taatee oromoo taatee waan kana balaaleeffattu jiraannan ati namaa miti deemi IQ keetis deemi marmari IQ kee test godhi takka rakkina sammuu qabda takka rakkoo wayisi jiraati